أمنا إرجع بريتنا مالي كده برينا إرجع نجالة مو قرب بريتنا إرجع نئيسا لا تجال لك نمو نراتي بريتنا تي غرغرا بريتنا الركاء على متى ما يكوس مالي أتي كم بري أنا قافتو أركمي لفيا قبل مالي من وجدتو أنا سيبتي كان بيا بهي بيور ما تتدارك داخوت سجلي رنان كابوتون سجلي كانت تستر برا باسيبي كستنيا أبريتنا كستنيا أمتر أما مالين قول أبرينا إرجع يعني وتمان إرجع في تماني جاللو مثلا الراجل جيرات شباتي نتطلع أما يمكن جاللك يا كنا فوق إبريتنا الركاء جارم كدوات تنجال أجرات تنجباتو أنو يو مو نانك أبا بريون إرجعفيس ركوك أبو جارو ننرجعفي أما جاللك أنا كواك أيونا كني كنا بريتنا وانت بأرمو ذاتي بروباد تنتيو جيري يونس نديسه جريني كوسنا نبامتي كنافو برينتوني بوري نفتنا إرجافي أما نرجافي النمتي لف مجر إسنا بتي مانو مسنا وجا أنا بتي مانو في كيس ساباني ما قالوا مكة لو نمبر بلا أما مدامي كوتي بري كنا ننكنا في deemtee agarsiisuu fi akkaawuntii isaas nan kennaafi garuu immoo hiriyoota kootiin mucayyoo isheen wajjin hojjettu isaa ittiin obboleessa kiyyan jedhan amma yoon ittiin ilaa birrii irratti ergooti birrii ergiteefi jirti jettii sana booddeetti kaayyoon keenyas nu jalaa hafaa manni keenyas ijaaramee galmaan hin ba'uu iccitiin keenyas hin ba'aa amma zimmi dhoksan birrii kana ergee النوتي منو إجاري قافن أنا قالوا له سربرايز وإني جاي أوف فكني ورا براتي فيوننتا نتي ورا عربو جتني ورا بريساني بكيتي بليس سراني قافن منا جارتي منا كوسنا لا فكني انت نرايوم برات ننرجع أما مدامي كوتين جاي سبريكا مدام I want to send this money for my brother. شو money. بر فلوس. هي فلوس. هل من اللي تعرفين حبيبتي؟ My brother. برازر يعني أكوتش. No brother. إنجليزي أنا ما أتعلم شوي بس برازر أنا أعرف هذا أكوينتي كبير أنا أعرف كبير big I have a little brother he want money and I want to send for him أنا اللي أعرف بس إنك أكو كبير واحد يا ربي فرنجوني الإنجليش فنداي سكاي سنغال مالين قول مدام this money I want to send وين سند؟ شو سند؟ توبيا send يعني تقرش؟ send يا send حاجة منو؟ brother أنتي في برازر كم؟ 4 بس now I want to send for one he want شو هذا؟ أنا أعرف house إنك and I want عندي بس في 2 ليش اليوم استووا 4 يعني هم means he's my brother of my father إيه him son and I want to send أشوف نمبر ماله نمبر this number and my money هذا نمبر مش انتي برادر أنا أعرف انتي برادر أنا أكلم كلام madam توك خلاص send
Send. هذا انت سوي سند انت في حبيبي. Oh madam. Ani faranjoonni Ingiliffa hin beeku jechuutti hin beeku. Madaamni kun Ingiliffa hin beeku. Araa jireenyi nama gubaa. على فلوس Amma nan dawwalaaf. كم فلوس؟ Dawwalee fiitanii iftanii mammaa kan ergu inni nuti mana sana nu waa ijaaru dhaqeen bilbila fidadha. Sanuma viidiyoon bilbilaa fi akkasa fuula keenya walitti haasa'afna walitti haasa'aa yoo wal ilaallee walitti haasa'uu hin danda'u. Kan bilbilaaf. Qoy. Amma soonni otoo ilaaluu iyyuu mas babbareedeen bilbilaaf viidiyoo. Okay. Amma niin bilbilaaf. Nagaa. Alo lubbuu kiyya akkam? Nagumaa'e. Anoo nagaa kooti baay'ee si yaada keerraa kan hafe malee baay'ee nagaa koodha lubbuu bakkamaati. Nagaa kooti maal taatee lubbuu koo maa gurraachoftee? Aduudha. Ani koo birrii yeroo darbinaan jette sana ginu ammuma tanaan yaadee jedhee walitti funaanii madaamii kootti kenne boru siif ergiti amma akkaawuntii keefis kenneetiin jira birrii sitti kenneen jira waan hundumaatti himee xumureen jira akka ati mana nu ijaaraa jirtu akka mana ijaaraa jiru sitti himeen jira amma ji'a qaxxaayee dhufuutis daftee naaf ergiti jechuudha. Garummaa waa tokko sitti mala. Ani mucayyoo ishii gwaaddanyaati yoo wajjin hojjennu obboloota koo hin beektidha. Firoota koos hin beekti sii galee ani amma ishiidhaan mucaa eessuma kootii durbii kootiitiin ergee mana ijaarrachaa jira barataadha yuunivarsiitiirraa ba'ee amma mana ijaarrachaa jira hojii argatutti jedhee liqaan kenneetiin jedhee nan sobe beektee jaalalli kun immoo wayini jaalalli dhugaa kun nama sobsiisa. Naa akkasin jedheen ati amma iccitii qabila gaafa birrii sitti erguu koo gaafa dhagahanii nurratti ka'u iccitiin keenya siin ba'a manni keenya siin diigaman ijaarran amma kanaaf ati jechuudha manichuma sana bichaan xumurii ani laa maali dhugaa ani hawwiinumti kiyya maal seete manumanuu ijaarramee manumas kiyyas keessaa bahee ol deebi'uudha. Egaa beekani guyyaanumti dhufee waan sana argaare garuu Inna akkasiin jechuun jaalladhaa tumti bichaan jabaadhuuti manicha keenya nu xumurii ani manuma kiraayii Finfinnee sana jibbe beektee manuma kiraayii Finfinnee sana yaadee gaafan jedhu waggaa baay'ee nu nan ga'u biyya arabaa kan hojjechuu. Kanaaf atis amma jabaadhuuti manichuma sana nu ijaarii manichumti sun nu faa ijaaramu anis oggaa manichi nu ijaaramte moo amma mana dhumutti dabalee iyyuu nan hojjedha rakkoon qabu bicha jaalallumti keenya jijjiirame baay'een si jaalladhaani lubbuu kiyya. Heenan beeka akkati na jaallattu nan beeka anuyyuu kanatti amanee birri sirratti ergaa jira akka mana nu ijaaru malee namani baay'een isaanii na baay'eessi amanaani lubbuu fi ani moo ani mee viidiyoo asoo nan saalfadha garuu akkan jabaadde arsitaa seen beeku saniifis siin jechuun jaalladha. Amma isatti deebiin akkati maal taate xiqqoo ishii fulli keessirrii miti maal taate bareedaa kiyya gurraachofte immoo xiqqoo si dhukkubee moo yoo maal taate anoo miidhasuma dhukkubbiidhuma keen habuu hin fedhu gadduma keen hin feene maal taate maaltu si mudate wayyoo akkana gootiim seexanni gisee tokko nama qortii jireenya namaa qortii egaa ishee waanuma yaaddeef ta'aati rakkoon qabu birriin si ergame kana mana yaalaa deemi boodammoo kan manaa na ergamanuma yaalaa deemi atumti naa fayyi lubbuu kiyya fayyuma keen barbaada fayyuma keen barbaada niitoorkii dhaqsee cufame lubbuu kiyya kana.